Egaa akkuma beektu jireenyi qaala'insi jireenyaa baay'ee nu dararuu jira. Waan hojjennee nyaannu durbar xaafiin kiiloon takka birrii 10 amma kiiloon takka qarshii 70 gal. Algoona akkasiin jiraachuu hin dandeenyu. Mindaa birrii 7,000 akkamittiin jiraadha? Mana kiraayee birrii 4,000 kaffalaa mindaa qarshii 7,000 jiraachuu hin danda'u. Waan ati harka turre wanni ati baasuu irra guddoo. 7,000 keessaa 4,000 mana kaffalaa. 3,000 immoo maaliin kaffalaa? Agabun bulaa dha. Singo baati singo. Sa'aatii 5 11 nyaachuu jiran. Guyyaa cireenyaa. Dubaree akkas taanaan barate guyyaa 15 waan kee nyaatte guyyaa 15 waan nama nyaatte. Waan nama nyaadha beekta. Kun yeroo baay'ee mana kee dhufa mana kee kan dhufu waan biraa miti kanaafidha. Elaa waan si fakkaate. Tooftaa bareedaa tokko na dhufe. Ayyee tooftaan sunoo. Jiraannes hin dandeenyu miidhaan torban tokko nu gaan jiru biroo dammaqii. Okay maal haa goonu kamitti. Mataa kan argaa jirta? Kan malaataa argaa. Tokko mee kana qabe. No. Na dhukkubsite maal taate? Maal? Kan argaa jirta? Kana na addadhee. Yeroo baay'ee Ugaandaa beektaa biyya Ugaandaa jedhamtu. Rifeensa qaba. Rifeensa qaba. Afrikaa keessatti argamtu. Biyya. Rifeensa qaba miti. Sirri. Manansarii kana godhadhee namni na argaa jirta maja kiyya. Ansin argumma. Ammatti na argaa jirta? Si argaan jiraatu na jijjiiramtee jirta. Akkuma jalqaba yommuu na argitatti jijjiiramne. Isaan mul'atu. Hin mul'atu. Kanaafi namni tokko nan beeku. Maalitti haa jijjiiru akkamitti haa jijjiiramu akkamitti haa jiraannu malli si dhufe sammee nutti gara hojiitti namma. Amma maal gooti fakkaate? Okay. Sagantaa guddaa tokko jira. Ayyee. Sagantaa guddaa tokko jira. Bakka sagantaas nan beekan. Ni deemna. Achirratti miidiyaan gurguddaa dhufeera. Miidiyaa irratti mul'ata. Ati. Ani investara. Okay. Hojjetaa mootummaa miti. Okay. Maalidha? Okay, investor. Investor. Uganda dhufe. Ugandaawi maqaan koo eenyudha? Maqaan kee eenyu si aanaa jedhu? Dr. Unku Jakuba. Wayyo maqaa ajaa'ibaati. Jedhame. Qomoorraa Dr. Unku Yakuba. Maqaa warra Ugandaati. Maqaa Ugandaa Dr. Unku Jakubu. Maal goonis fakkaate? Okay. Investara jedhan. Akkuma beekamu biyya kana keessatti rakkinni maaliitu uumamaa jira? Rakkina? Rakkinni qaala'insa jireenyaa furuudhaaf biyya kanaaf furmaata addaa tokkoon qabadhe dhufe. Suufa kan argaa jirta? Okay. Liqii fuute isumayyuu? Liqii fuudhee dhufe. Ni kafaltaa? Suufi yeroo ammaa qarshii 10,000. Ni kafaltaare? Hanga uffata? Nan deebisaaf. Immoo maaliin kaffala? Maaliin kaffala? Suufa bituu miti ofii qoonqoo kiyyatti nyaachuu dadhabaan jiran sin jechaadha. Maal gooti fakkaata? Maal gooti fakkaata? Amma hin deemna. Deemnee dhannee dhaabanna akkasiin dhaabanna Ugaandaawwiidha afaan Oromoo naasa'uun. Okay. Afaan Oromoo naasa'u. Okay. Afaan naa hiikta. Callumattee haasa'u. Jumaana keetiin taa'e. Maal goota waa'ee biyya kanaa afaan faarsaa waa'ee biyya keenya wal bira qabeen dubbadda afaan naasaa afaan kiyya sana turjumaanaaf taata. Okay. Ayyee ni taati. Maal harka? Babuji ufuu kan ciku jira. Kun afaan Ugaandaadha. Okay. Anammoo deebi'een afaan Oromootti gaazexeessaa sanii. Kanaaf waan tokko dubbannu duratti baruun qabanii ija kun arganii an sireesiin ta'a waan haasa'u akkanii sooressa beekamaa akkan ta'e dubbatta. Sirrittaan itti siim. Biyya sana keessatti investimentii gurguddaa akkan gochaa ture. Dargaggoota baay'ee bakka hojii dhabdummaa keessaa baasaa turan duuba maal goota? Ettaan siim. Kalaas deem. Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan mana keessan teessanii nu hordofaa jirtan har'aan tanagaa qophii ajaa'ibaa qabannee isinii dhufne. Warreen sagantaa keenya hordoftan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura afeerraa keenya. Saniifuu biyya keenyatti investi godhuudhaaf Ugaandaarraa qaxxaamuree karaa dheeraa kan nu jecha jaalallee biyya keenyaatiif jecha sanirraa ka'ee maqaan isaatii fi yookiin kaan ammoo maalummaan isaa maali? Wajjibirraa nu faana turaan afeerraa keenya. Egaa maqaan isaa eenyume obbo? Chukunjii janga gun. Atuku ya ke Ethiopia ya matia oya kosi Dr. Unku Jakuba. Maal jedhe? Maqaan kiyya ani khaniin dhufe biyya Itoophiyaati bakki itti argamu Itoophiyaa. Biyya Itoophiyaa dhufe? Khaniin itti argamu biyya Itoophiyaati. An khaniin irraa dhufe Ugaandaadha maqaan kiyya Unku Yakubuun jedhamaa jedhe. Unku Yakubu. Mee wanni si kaasee biyya kana biyya magariisa kana si fideef maalii gaafadhu? Tugi rungu sasa wagesa Anguso tugija. Uganda yetu kia somatiara soko piti chui karasi gimitara ko jujujuma tufufu jaza tufu hia mati pi topiane pi tuja gesi fati tv abati kyo mase kanani sabakele uti wike mase uya to asa kama tubu jo choba yeah
Kanin irraa dhufe biyya Ugaandaati jedha. Amma bakkeen itti argamu Itoophiyaadha. Biyya Itoophiyaa atileet Qananiisaa faan yeroo fiiganii tokkoffaa ba'anii baandiraa Itoophiyaa ol qabanii ni arga. Uummanni biyya Qananiisaa kun faan hedduu qaala'insi jireenya akka isaan rakkisu jiru dhaga'ee waan hin jiruuf rakkoo kana furuuf gama kana dhufee jedha investara godhe. Biyya keenya irratti investi godhu deemaa jechuudha. Rakkoo uummata miliyoona 150 tana gartee qaala'insa jireenyaa kana furuudhaaf akka wanni hundi rafashu godhuudhaaf biyya kana dhufee akkas jechaa jira. Okay, Afrikaan hundinuu akka jettuun Afrikaan hundinuu hiyyeessaati. Biyya keetirra filattee maaliif Itoophiyaa dhuftee jimme? Afrikaa un puru ongusaasa wati kunju kamte jungu inni. Atu ya Afrikani atu ya bitareki. Ya tokomia tsukoro ime Ghana, Kenya, Ghana. Uganda tesi mara geso. Turi. Pitira kau tuyu fufu katia fufu teri muturia kande mare ti sobati. Biyyi teenya biyya Afrikaa keessa tujjaaraa jira. Biyyi hundinuu miskiina taatullee hiyyeessa taatullee biyyi teenya immoo biyya hiyyeessa Afrikaa 54 keessa sadarkaa dura irratti argamti warra sadarkaa duraa keessa lakkaa'amurraa jira. Fakkeenyaaf Keeniyaa fi akkasuma Gaanaa fa'aarra tujjaaraa jira biyyi teenya. Saniifuu biyyi tun Itoophiyaan tun waan hedduu miskiina taateef bishaan baaraas waan hin qabneef rakkoo waan qabduuf an biyya tan investor godhee yoo xiqqaate namoota miliyoona 2-3 hojii uume gatii jireenyaa kana qaala'insa jireenyaa kana rakkoomsuufiin investor godhu dhufee jira biyya kana. Mee fakkeenyaaf wanni biyya keenya irratti investi godhuu deemtu maal tilmaamattee yookaan kaan ammoo maal nu yaaddee dhuftee kabajamoof jaalatamu hedduus jaalannaa nutis waan nu yaaddeef jenna. Dr. Unku Yakuba wa mama Rungusasa Wangale, I love you so much. What to go to Ethiopia in Kutu in Ethiopia ne kutuka? Auno. Wafifi kamishi turushi matara matyuku hiki Ethiopia ne pititioa. Wangugu, Magushadi, Makasara, Turumiti kea sare. Makorosi kea ufa. Furia. Ganya culturali. Pentere keke noko. Pentere keke. Fu. Mafa. Mafaragere. Ethiopiane. Rungusasa. Ethiopiane rungusasa. Investimenti che cosirie. Fufu kia. Fufu. Video kunto Fufu. Ya, fufu. Gaza. Ya. Malje. Akka jechaa jiru. Shubbisa nu godhisiisaadha. Itoophiyaan illee aadaa qabdi. Akkasuma Ugandaan biyyi teenyaas aadaa qabdi. Biyya teenya dhalaa dabbaa gurguddaa qabdu jira jee. Ta'u hedduu gurguddaa. Haaya. Gizee daansii taphatanii illee dabbaan isaanii gama duubaa kana waan ajaa'ibaan nama kaasaa jira. Haaya. Garuu Itoophiyaa gizeen dhufu dabbaa biyya teenyaa saniis hin agarree jira. Haaya. Hedduu gurguddaa sana. Warri asii gizee utaalu Itoophiyaa gizee daansii taphatan asiin akkana jejja'an jira. Nuti silaa kaniin arguu barbaadu warraa hedduu gurguddaa sanii jira. Sanee dhugaadha garuu waan san taateef jecha rakkoon gama kanaan ni jirti. Shamarri keessan xiqqoo gurguddachuuf waan akkasii fayyadamuu qabanii. Kana irratti sachiniin dalaga waan ta'eef mana daasii nu banuu deemaa dumanni. Bu'aadha jee gaambeen bu'aadha jee. Bu'aan ani fidu deemu. Kanuma dabbaan gurguddaan hin jiru Itoophiyaa. Amma duraa'u giraandi piinuu dhufeeti. Dabbaa dhabee deebi'ee nama isaaf ta'u. Saniifuu waan akkanaa kanaas achi waan hojjedhuuf kunis rakkoo qaala'insa jireenyaarraa tokko waan ta'eef dabbaa akka magaranniin godhaa jira Itoophiyaa keessatti. Hospitaala qaba jechuudha doktora waan ta'eef jecha. Hudduu jechuudha hudduu dubara. Mee hospitaalli nimlee namaa dirta moo maal namaa dirta jin? Anguuta waa Ibra Dugurto waa mama Rungusasa waa. Doktorane. Marfenia. Utugia sagi fufu. Fufu getie mugia sagar oskaya mufu korkaya sukalla ya waskale wa bebe mal je barsi yitti nu mujira ayye aba sa yitti nu mika okay waan hin godhu je osoni fi milme durun ta'in warra rakhisha nyaatanii waan bareeda naturally fa nyaatanii akka jijjiiramtaniin sanirratti nu hojjedhaa jira. Nyaata biyya isaanii as nu naquu deemaa jechuudha. Investara godhee haa.
Waan qaaleensi jireenya nama rakkisee jiruuf namni waa bituuf akka rakkanneef dabba baasuufis akka maallaqa guddaan baasneef. Warri dhiiraatis dirratti fi kana baasu qoma baasuu fi kana baasuufis akka maallaqa hedduu baasuun isaan hin barbaachifne. Saniifuu waan akkasii sanirratti hojjedha waan